Seenaamee obboloowwan keenya seenaamee bareeddaa warri koomantii gubbaa jirtan kuni warri onlaayina gubbaa jirtan seenaa keeriin isin duukaa seentu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warra fuudhullee fakkaannaa irra mushurraa fakkaannaa sheetichi jaartii argate akkan jenne. Mushurraa fakkaannaa irra maal jettani? Naam. Aga daqiiqaa takkaa lama irratti isin haa eegu ka seenaa. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Baga guyyaa Jummaa kanaanillee waliin nu ga'e har'aa iida guddaa iida muslimaa iida xiqqaa iida muslimaa iida torbaanii baga rabbiin ittiin nu ga'e. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Haasawa keenyatti dabruun duraa guyyaan Jummaa kuni Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa Jummaa kana waan je'an wallahi hadiisa Abi Hureyraa keessatti riwaayaa Abi Daawud ka Albaaniin Hasan godhe keessatti khayru yawmin xala'at fiihi shamsu yawmul Jum'aa jedhan. Caalaan guyyaan aduun gubbatti baatuu keessa baatuu guyyaa Jum'aati jedhan. Akkana jechuun aduu waa maratti baati. Aduu wanni isiin ittiin baane hin jiru. Caalaan guyyaa ka khayriin keessi ka isa keessi khayriin guddattu ka isa keessa khayriin baay'attu guyyaa Jum'aati jedhan. Hadiisa kana keessatti fiihi khuliqa Aadam guyyaa Jum'aa kana keessa Aadam dhalate jedhe Nabi alayhi salaatu wassalaam. وفيه أما اللي أسوما كيسا أخرج منها أسوما كيسا جنة اللي بافمجان جنة بافمون كن رحمة متي مالي في رحمة جدميج على قويا جدميو جدن سببا إني دچي تنقدي بؤوتي أتي أوممت كوني أتي إني أتي قدي بؤي إني أتي بؤي أتي أوممو رحمة سنيف رحمة جان كيري جان أسوما كيسا ربين توبة إرد اللي دي بإجان asuma keessa toobaa rabbi irratti deebi'ee jedhan guyyama kana keessa maata du'ellee jedhan riwaayaa kana keessatti guyyaa kana keessa qiyaamaan illee dhaabatti jedhan qiyaamaa dhaabatuun khayrii miti maaliif khayrii jedhame caalaa jedhame yoo jettan qiyaamaan dhaabatuuni martuu jazaa argata ka warra ibiddaallee ibiddaa ka warra jannataallee ni gammadaa qiyaamaan dhaabannaan dalagaan hin jirtu warra jannataatiif khayrii jedhan. Asuma keessatti riwaayaa tana keessatti maal jedhan maa min daabbatin jecha wanni lafarra deemu kulliin hin taane ka samii keessa jiruu fi ka ardii keessa jirullee hin taane jedhan bariisifatee haga aduun baatutti gurra isaa kana dabsa jedhan badaa qiyaamaan har'uma ta'itti jedhanii sodaatan jedhe nama lama malee illa thaqalee insii fi jinnii malee jedhan irraan sodaattu jedhan jarri gaflaa waan qabduuf. hin gaffalle ka ganda akiraa kanarraa waan gaffalteef qufayyuun qabdu homa takka guyyaa Jum'aa kana keessatti hin sodaattu wanni martuun sodaatti jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf obboloowwan keenya guyyaa Jum'aa kana keessa akkuma barreeffamaan isinii dabarse sa'aatii wayiitu jira sa'aatiin gabricha jalaa Rabbi awwaaq ammas ammallee namoonni nagaafattan gaafii asirra nagaafattan guyyaa Jum'aadha haala imaamni kutubaa godhuuni haala imaamni kutbaa godhuuni aamiin jechuuni khilaafatu jira gariin hin jenna jedhe gariin hin jennu jedhe warri khilaafatu ammallee hin jennu jedhe warri aaminii hin jennu jedhe maarree kutbaan du'aayiin turillee kutbaa keessa oolti kutbaa keessa dubbachuun hin ta'u kanaaf aamin illee hin jennu jedhe gariin ammoo
kutubaa jechuunuu gorsi bakka du'aa'ii sanii dhaabate du'aa'iin kadhaan gorsa keessan jirtu kutubaan haguma bakka du'aa'iitti dhaabate maarree du'aa'iin gorsa keessan jirtu nima jennaa jedhe abbaan fedhellee yoo jedhe abbaan fedhellee jechuu baate marattuu himata haa jechuun laakiin harka ol fuudhuun hin jiru dhogga harka ol fuudhanii bakka sanitti kadhatuun hin jiru laal aamin jechuu baattu harka ol fuudhanii kadhatuun hin jiru imaama bichatu riwaayaa Abii Daawud keessatti quba kana akkan ol fuudha jedhan quba kanallee baradhaa maqaa quba kanaa cambe boontuu jedhanii halloo bilisoo jedhanii hangafa doofe jedhanii ko'eessa loon elmatu jedhanii jabaa hamphee buqqifatu jedhan maastikaa lafaa buqqisa akka kana maqaan isii cambe boontuu halloo bilisoo hangafa doofe jedhan maraafuu hangafaa miiree hangafa doofe ko'eessa loon elmatu sa'a ittiin elmita kun ammallee tiniin jabaa hamphee buqqifatu maastikaa lafaa ol buqqifatu jedhanii arrabsituu jedhanillee kanaan akkana jedhan kanaaf obbolowwan kiyyaa amma gama kiyyatti yoo kadabru taate haasawni kun xiqqaa seena malee rabbi biratti gudda maal jechuun rabbi quraana keessatti waan jedhu atahsabuunahu layyinan waan isinirraa bahu kana waan xiqqoo seetanii wahuwa indallaahi aziim rabbi biratti guddoo ammoo waan isin haasawtan sun jedha san keessaa maali jennaan obbolowwan keenna gariidhaa hin galne maarree irruma deebi'a namni nama tokko darbate isii tiifamtuu isii waan takka hin beeyne zinaa dalayde ka jedheen irruma isinii deebi'a isii zinaa dalayde jettaniin yookaa kararra waliin deemtee harka wal qabattee yoo deemte yookaa mana tokko keessatti yoo waliin argitan zinaa dalayde jechuun kuni maarree ammootiniin dhoggaadhaa rabbi biratti maasetaa qabaa san keessaa je'an hadiisa Abdallaahi ibn Umar riwaayaa Muslim takka keessatti sahabichi wayii dhufee rasuula rabbii bira alayhi salaatu wassalaam waan je'een yaa nabiyoo namni ammoo jaartii ufii shakkee jennaan dhufe yaa nabiyoo tokkoon keenna jaartii teenna biratti yoo nama biraa argine mana kiyya keessatti jaartii tiyya biratti yoo nama biraa arge maal goonaa jennaan rasuulli rabbii ammootiniin hin callise je'an callisee jalaa hin dubbanne gaafa lammeessoollee laal rasuulli rabbii maal jedhaniini ma shahaadaa nama ragaa nama afurii fidi yookaan hin garafamtaa jedhanii rasuulli rabbii haddii 80 garafamta yookaan ragaa nama afurii fidi jedhaniin maarreetini yoo callise ammoo jaartii isaati yoo callise ragaa nama afurii naan jechuun suni ragaa nama afurii naan jechuun haga waa geeffatee tare inni ragaa afurii hagaan soqu akkam godhaa jennaan ammallee rasuulli rabbii maal jedhaniin haga ragaa nama afurii ijaan argitutti isa jaraa ammallee tini wal qunnamtii saalaa gootu keessatti haga argitutti yookaan ammoo tiniin garaffiin ammoo tiniin 80 sirratti ta'a jedhaniin eeganaa namtichi sunillee dhufee ammallee wanni si gaafadhe sun baranatti argamtee jaartii tiyyatti dalagamtee waliin qabee shariik nama jedhamutu itti hojjate zinaa itti dalage akkaman godhaa jennaan rasuulli rabbii callisee eeganaa ammallee ayaan irratti buute je'an ayaan irratti buute jaartiillee waamee rasuulli rabbii jaarsa kanallee waamee kahimatelle maal jedheen waa ragaa afurii hoo ammallee tiniin kakadha yoo ragaan qabaatin ammallee warra jaarsaaf jaartiiti beeka kun kaanii miti warra jaarsaaf jaartii yoo waliin jettan yoo atillee isiidhaan jette isiinillee siin jette ragaa afurii kakachiifama je'an kakadhu je'aniin wallaahi anin dalayne afur isiinillee wallaahi amma innillee wallaahi isimat dalage yoo jedhe eeganaa rasuulli afran kakatanii jennaan shaneessoo irratti maal jedhe inna عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا عذاب آخرة جالتي يوكا إسد رغا دبته يوكا سيت رغا الرجرا هرم حدين سن الرهاباتو رغا دبتا جنان مرتو مال جده وركينن اي بيسنو اسين اللي وان جته اني زنا دلگه جده وركيان اي بيسو اي غري نمنا اي بيسايو كدغا دبدو تاته انا كي زري كي عملتنين انتل ابلو زنا دليد جانيا سان جته عملتنين لال سالفته كربين سالفن ديفته ابو
تنين مال جت بيتني إسينسون إيغانا برسول ربي مال جانين عليه الصلاة والسلام جرى لمانينو شنيسوني وجب سيفتي أدام بينسا وجب سيفتي يو شنيسو دبتن أذا أما اللي أدام باتني جنان شنيسو اللي انككت شنيسو مال جت جنان والله بالله جت إسين يو أني أما اللي تنين كجيب إسر ركاهو تاتي أبا ماري أبارسي ربنا الرهاجراتو جتي ماليف دوبرتين أبارسي ربنا الرهاجراتو جتشون علماء دوبتني جيران كان دلنسورا كون دلنسون الرهاجراتو جتيكا كتاشنيسوين إسين أبارسي الرهاجراتو جتيكا كتي ماليف إسين دلنسون ربنا الرهاجراتو جتيكا كتي إني أمو أبارسي ربنا الرهاجراتو جت إسين ماليف أبارسي دلنسون ربنا الرهاجراتو جتي شنيسو كتي ينان أبارسا كان دوبرتين ومتو لكتو جان أما وان أبارتو فمتو لكتي كناف ربي قرآن كيستي وانا نسرتي دبت كيستي والله دلنسون ربنا الرهاجراتو جتيتنين ككت إن اللي و أما اللي دبيك جيب إسير ككاهو تاتي أبارسي ربنا الرهاجراتو جتيتنين ككتا شنيسو كان أكنا كنان أدام بين سنجار ساف جارتين أدام بياني ولتي ديبؤون هنجرو وجان إيغا نادي سما كيسا كان كيسا رسول ربي مال جري هنتلسن إيغا مي ألفسن إيغا يو بفا أكنا كأمو أكنا سفا سوسفني كأكنا تين كرفتو تاتي أبا فكاتا يو أبو كأكنا تين رفتو تاتي نمزينا اتدالي تسم فكاتا إيغا جانين ها إيغاني هاقسين ديتو إيغاني دائما فدني دفن دائما ويتفدن namtichuma shariikii san fakkaata kazinaa itti dalage san mucaan isuma fakkaata eegana rasuulli rabbii maal jaaniin alayhi salaatu wassalaam lawlaa osoo ammallee tiniin kitaabni rabbii jiraachuu baate maal jechuun wayadra'u an hal azaab jedha qira irraa deebisa kakuun isiin kakatte sun qixaata 80 garafamuu san irraa deebisa jechuun osoo ka jiraatu baate sila har'a isii garafa haddii irraa baasa jedhan jaarsaaf jaarsii yoo taate haddiin irraa ammallee tiniin haddii fi addaan ba'u walitti hin qabamu haddii fi 80 garafuu fi addaan ba'u walitti hin qabamu maarree jaarsaaf jaartii yoo taate hukmiin akkana 80 garafamtu addumaan bayan shaneesso kakannaa shaneesso addaan ba'an nama biroo yoo ta'e yoo namni biroo nama birootiin zinaa dalayde yoo jedheen 80 garafama jechu 80 garafama obbolowwan kiyyaa hadiisa biraa keessatti illee jedhanii jiran rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ijtanibu irraa fagaadhaa ammallee torban nama halaayitu jedhan rasuulli rabbii torban isin halaayitu irraa fagaadhaa jedhan torban san keessa maali jennaan sorban san keessa tokko maali jennaan isii ammallee tiniin nagaa qabdu zinaadhaan darbatuudha yebalu zinaa dalage jettee ittiin darbatutu torban san keessa jira jedhan aboo torban nama halaayiturraa fagaadhaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isin qallaalima seetan yoo harka wal qabatanii deemanillee zinaa dalayde yoo mana tokko isaan bahanii argitanillee zinaa dalayde dubbiin tun dubbii ulfaattuudha obbolowwan kiyya hadiisa biraa keessatti rasuulli rabbii waan jedhan gaaf tokko somaa tataanu atadruuna mal muflis isii beeytanii deegaa namaati jechaan eenyu jedhanii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ummanni sahaabaa maal jedhaniin hiyyeessa namaati deegaa namaati jechaan almuflisu fiinaa man laa dirhama lahu walaa mataa nama nu keessaa mana itti galullee waan qabne birrii wayiitu waan ittiin bitanne hin qabne jedhaniin laa jedhe rasuulli rabbii almuflisu min ummatii man yaatii yawma alqiyaama bisalaatin wazakaatin wasiyaamin ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه فأخذ من قطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رسول ربي حديث أريرا كان كيست إسي ديغا نماتي ججون نما قويا قياما دفه أمتك يرى صوم اللي فدته زكاة اللي فدته حج اللي فدته وان كيري جد أمسلا دلغته فدته ماري نمني إني guyyaa qiyaamaa namni inni waa godhe ka dhiiga isaa jiise ka ammallee tiniin isii nagaa qabdu zinaa dalayde jedheen hadiisa kana keessa isii zinaa dalayde ka jedheen hin jira asitti illee uflaala isii zinaa dalayde ka jedheen ka ammallee duniyaa namarraa fudhatee tiniin kafaluu dide dhaabatanii tiniin yaa rabbi irraa nuu kafali gatii kanarraa nuu kafali jedhan sanuu yoo irraa qeebalamte bar dalagaan isaa yoo irraa qeebalamte rabbiin toltuu isaa irraa fuudhee kennaaf jedhan kanaallee hin kennaaf jedhan yaa ummata keenna hagam kennanii beeytaati hagam kennaniin hin dhufne ulamaa irraa hagana kennaniin hin dhufne sooma waggaa kudhanii ati soomte kennaniif moo salaata waggaa kudhanii ati salaatte kennaniif moo meeqa kennanii rabbi bichatu beeka jedhan obbolowwan kiyya yoo ati ammallee isii nagaa qabdu zinaa dalayde jetteen waan sirraa fuudhan situ beeka rabbitu beeka guyyaa qiyaamaa yoo rabbi qulla si dhaabe yoo akkasittuu namni kassasu dhaabatee
qullatti hafee namtichi toltuu mara qoodee qullatti hafee fa'ukiza min qaxaayaahum badii warra kaanii irraa fuudhanii kanarra darbanii eegana ibiddatti darban jedhan badiin irraa fuudhan sun maal beeytaat yookaa inni zinaa dalagee fa'a badii zinaa inni dalagee sirratti darban yookaa inni nama fa'a arrabsee isii nagaa qabdu zinaadhaan darbatee zinaa dalayde je'eeni badii isaa san fuudhaniitiin sirra kaayanii akkasitti waan ati hin qabne san badii ati hin qabne san ka ati hin hojjetin ka takka ati quban qabiinsin ka inni hojjete maasiyaa isaa fuudhanii sirra kaayanii ibidda keessa si darban jedhan ummata keenna arrabni keenna eessa jira jechuun hin barbaade hadiisa kana keessa illee hin jira isii nagaa qabdu ka zinaa dalayde je'ee darbatee maarree guyyaa qiyaamaa si kassaftii jechuun hin barbaade obboloowwan kiyyaa waan xiqqoo seetan malee namni isiniin galiin asirratti gaafadhaa wanni isiniin je'eef gariin nama ijji zinaadhan jenne ammoo luuni zinaadhan jenne hadiisuma jedhe ijji illee laaluun zinaadha jechuun gara zinaa si oofti jechuu luun illee zinaa jechuun gara zinaa si oofa jechuu achi keessatti hadiisni maal jedha wanni kana mirkaneessu hadiisni walit jira wanni kana mirkaneessu ijji zinaa jechuu harki zinaa jechuu luuni zinaa jechuu wanni mirkaneessu dalagaa ati qaama saalaatiin dalayde jechuu kanaaf ebaluu tokko akkanumaan calliftanii zinaa dalayde jechuun obboloowwan kiyyaa maal qabna dalagaa maal qabna nuti zulmii namaa irraa afaan keenyarraa zulmii ufiin namaa irraa bitamaa jirra hagam takka mallee nama gahaa jirra dalagaan guyyaa har'a ammoo nama waa jenne bichaan guyyaa qiyaamaa yoo kisaaraa keessa nu seensifte shaa'iree arabaa wayiitu waan jedhe atiin nama zollomte kun jedhe shaa'ireen arabaa atiin nama zollomteetiin nama zollomte kun wallahi namtichi zollomeme sun irrafne je irraf ati nagaan teettaa malee inni irrafne je halkan illee rabbitti erkata je irrafu je irribni isa qabu hin zollomeme ka duniyatu irraa fuudhamee zollomeme ka waa jetteeni wanni sun itti dhagaamee zollomeme ka duniyaa irraa fuutee galchuu diddeetiin hin zollomeme ijji isaa irraftu ijji rabbi illee irraftuu beeki je inni halkan kalqaleetiin rabbii kiyyaa hin zollomeme je kadhata ijji rabbi ammoo raftuu beeki wayaa nama zollome hoo beeki jedhe shaa'ireen arabaa sun hagam takka nama zollomte beelaalati afaan keetiin hagam nama dhaqqabaa jirta ani gorsa kana ammootiin wama hadiisaa sitti hime malee hadiisa kana dhagayee namni mu'aaz jedhamu wayiin maarreetini wallaahi dhagayeetiniin maarreetiniin maal jedhe wallaahi niin ajjeesa jaartii tiyya irratti argee nama jedhee in ajjeesa jedhe inni hadiisa kana mormuuf hin jenne akka ati mormite kan mormuuf hin jenne maaliif akka namni ammalleetiniin daangaa rabbii cabsee jaartii namaatti utaalleef jedhe namni ajjeesoo jedhe namni namarraa dhaabata ka akka jaartii namaatti namni utaalleef daangaa rabbii kana osoo hadiisni kun jiru akka cabsineef jegnummaa isaatiif jedhe malee hadiisa diddaa deebisaaf hin jenne jedhan kanaaf ummata keenna nuti eessa jirra jechuun laalaa wanni nu dubbannu xiqqoo seetan malee rabbi biratti guddoo jechuu rabbi quraana keessatti dubbatee jira rabbi nu haatiisu arraba walii irraa rabbi nu haatiisu kalaama walii irraa rabbi nu haatiisu maarree nama kana ammallee jedhan nama kana nama zinaa dalayde je'eetiin nama eebeessu haa ta'u ansoolaa keessatti osoo waliin arge ansoolaa keessa arge je'e malee zinaa dalayde jechuun hin danda'u haga nama afurii akkanatti keessatti arguttu malee nama kana je'an quraanni maal jedha abboo ولا تقبل منهم إسان الران قبلمتو رغان اللي الران قبلمتو جان أمتكين وصو في الدبيتين تكوكوت رغابة يجئين رغان الران فودمتو جان حواسا كيست إني بالأتميجي ركا نما واجد جوران إبلو زنا دليد جئينيمي ربنا ما كان رغان فودنا جئ رغان إساء الران قبلمتو أولئك هم الفاسقون جئ سديسو اللي أمنك ورطاء ربي إرابه فاسق جئ ربي وصفه كنافو أموتنين رغان اللي إسن الران فودمتو مارتنين فاسق أطاء ربي إرابه جئتون اللي وصفمتني كناف أما guyyaan guyyaa jummaa kana keessa jirra guyyaa dalagaan nama ammalleetiniin keeriin nama ammalleetiniin hin qeebalamti jechuun yaada sa'aatii wayiitu jira sa'aatii san keessa rabbiin nu haa wafafu jechuun hin barbaade kalima matana irra isinii bayaansa irra deebi'e jechuun hin barbaade namni keenya halaaka keessa jira osoo hin beekin afaanii waa waliin jedhaa jirra osoo ammoo hadiisan beekin hadiisa ammootiniin sheeyni waan hadiisa akkam nutti fide jettaniitiniin akkaataa gara biraatti ammallee fahamaa jirtanii fahamii gara biraatti akkam fahamne keessaan nama gaafadhaa yoo isinii galuu didelle حديث رسول ربي ديبسو فوزون جنين رواية مسلمي حديث نيام ملتنين حديثا عبد الله بن عمر حديث ني رواية مسلمي رواية صحيحة وبلوان كنا دبين خلافة يون قبضو والأبي يون قبضو والأمن خلافة علماء اللي كيسنجرو كناف موتنين نمني أفاني وولي جتن الرأي قد يبلو زنا دلي دجتشو أتن سولا كيستيو أرجتو أكا أمتي جتو كنامي تجارتي كي ينين أجيس يتين دا يو برباد يو شكي تجارتي تيغتيسي طلاق إن دندي تغافا كان yoo irratti shakkitee jitiin hin jirte xalaaq wanni akkana nu godhemu wanni guddaan ani isinitti haayimu wanni guddaan jaartii isin xalaachisaa jiru bareedina isiin bareeddee deemtu qalamii dibatte maa dhugaa walitti nim uffata keessaan isii mul'isu godhattee deemti abboo maa dhugaa walitti nim
namni biraa maa itti nawwinere duubaan isii ilaala usbaantii keessaa iba'u isii ilaala maa nawwinere durriyyee dhiisii kunuutti hawu yoo isiin akkana babbareeddeetiniin deem yoo isiin surreedhaan deem yoo isiin ammoo uffata shari'aa godhachuu diddeetiniin uffata keessaan isii mul'isu godhatteetiniin deemte maarree maal laalle namni ummata kenna jaartii harkaa ufitti isin dhiiraami jaartii akkamitti bulchuu dadhabdan akkamitti daangaa rabbii keessaa baati yoo irratti ka shakkitan taatan jaartii akkana gadhiisa malee yoo waan biraa zinaa dalayte hin jedhinaani isiin illee rabbi haa sodaattu ka akkana shittoo ufitti nayxeetiniin gadi baatu kun rabbi sodaadhu jedhiin shittoon dhiiraan malee dubartiin miti qalama akkana dibattee uffata keessaa mul'isu godhattee shittoo dibatteetiniin ka baatu kun maaluma jechuudha yure isin dhugaan seetanii waytaan shittaa afuura isiitu karaa deemuu nu dhogge waytee dhugaan seetaniisi booyi ajaa'u ka karaa seetaniisi shittaa isii katu karaa nu deemuu nu dhogge maa ka walitti himne abbo gariin namaa kinu namarraa yuun goru kuni sheeka kuni maali namarraa yuun goru wallahi akkanatti qoma dhaataa namatti deemti dhugama jedhe kanallee daratiin affa'aatiin namatti deemti abbo kuni sheeka kun koofiyaa ofirraa qaba kun mudawwara ofirraa qaba ani sheekaan amma obboleewwan kiyyaa dhugamaa walitti himne gara isii goree isiin na dhooytee booyii shaayinaa keessa na buusuu irra gara baajaajii goree baajaajiin na dhooyte bolla shaayinaa keessa na buusu way maaliif sheekaa intalli takka daratii naffaataa osoo deemtu dhooyte bolla shaayinaa keessa buuftee jedhanii na kolfuu irra baajaajiin sun na dhahu way kanaaf ambar mootummaallee gaafadha wannan jedhuuf wallahi dhugaa qalbitti jirtanii mootummaayyuu gaafatanii karaan dubartoota garas haa godhamu karaan dhiiraa garas haa godhamu eega rabbii jecha diddanoo rabbii jedhaa dhaabadhaa abboon namarraa gora hayaa agoradhaa jedhanii eega diddan eega wanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhanii diddan eega isiin shittoo godhatteetiin hin baatu wallahi shittoo godhatteetiin baatu isiin nama zinaa irraa hiyyee hadiisa jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isii zinaa gooturraa hiika jedhan ati maaliif shittoo maal argatteetiin ammalleetiin hin godhattee baat yaa dubartii manumaan bareeddaa barati isiin ammoo sa'a 11 ol deemtu kun maalitti deemti dhiirri gadi gala isiin ol deemti faallaa ta'e zamanni faallaa ta'e ummata keenya maal argatte ati abboo silaa shari'aan jaarsaa bareedii siin jette mana keessa bareediif siin jette uffata bitattu maraati yoo mana galte baafatte ofirraa kaayatte kun ciree baluutiifi kun ammalleetiin warra baluuttiin dhaqa kun kaayoo baluutiifi jetta jaarsaa bareedi siin jette jaarsi kee kaniif si jibbaa bar uffata kidmaa mana keessa godhatta uffata fokkataa mana keessa godhatta jaarsi wayita galu akkanumatti silaalee suuraa kee si jibbaa bar abboo adadaan jibbaansa dabalataa deema jaarsi osoo ati adada jaarsi galuun bareeddee ammoo mana keessatti shittoo godhattee alatti miti itti urgooytee qayyatteetiin hin jedhe jaarsi jaalala dabalataatumaan deema atammootiin haala wasaka taataa ammootiin garii dhoqqeedhaa akkanatti eedu dhoqqee horii jala akkana dhahaa eedu jaarsi maas hin jibbinere uffata mana keessa godhatu godhatteetiin haala is eedu maas hin jibbinere yoo waytama manaa gadi baatu namaa bareedaa kaanii bareedaa yoo kararra deemte shittoo ofitti afuufaa akkamitti ammootiin namni biraa sitti nawwinere namni biraa kanaafi bar ummanni wal jala deebi'ee ka wal nyaatu ka wal zollomu jaarsaaf jaartiin illee ka wal jala deebitee kun kaanitti dawwalu kanaafi bar ati ammootiin wayta gadi baatu uffata hayaa godhadhu uffata kinnoo ishtiin akkaataa shari'aa rasuula rabbiitiin deem namni martuu si jaalata jaarsi keellee si jaalata wayta galtellee uffata san ofirraan baasinii daran jaarsaa bareedi shari'aan mana keessa jaarsaa bareedi siin jette ati faallaa nama biraatii bareeddee deemtu kun haala yeroo keessa jirru obboleessa kiyya maa wal somnaa kanaaf isiin heerumtee jaarsa qabdu akkana taate tuun maal haa taatu yire manuma keessaa ka abarabboo atiin jaarsaallee maradayyuusa sammuu sin dalagu jaartii ta'e wayta qalama ammalleetiin bifa 17 ofitti laayxeetiin hin baatu maal eeydaati ofirratti duute wayta isiin uffata keessaan mul'atu godhatteetiin hin baatu maal eeydaati ofirratti duute yoo mara barbaa yoo mara taate yoo danda'amiin gorsi yoo isiin diddeetiin hin jedhe warratti waam yoo isiin didde ofirra ari'i malee kanaan malleetiin akkamitti waliin jiraatte ati dayyuusa kanaan godhatiin hin jettuuni ammoo birrii itti kenniteetiin isiin deemteetiin kabittu maal waliin deemtanii uffata nagaa hin bittanii isiin jaarsa qabdu akkana yoo taatu taate tuuwwan maal haa taatu yire ilmoon kee maal sirraa dhaaltii yire si'eeti uffata akkai godhatteetiin hin deemtu osoo jaarsa qabdu uffata usbaantii keessaan si mul'isu qalama garagaraa bifa 17 barattee borsaa keessatti nayxee namni ganzaba si'aa borsaan keessuun qalama bichaadha baatteetiin hin deemtu ilmi kee kun kadhalatu maal sirraadha aayyoonu akkana qalama ammalleeti ilmi xiqqoonu amma shiftaa wanni citee bar sababaa keetiif shiftaa citee abbo sababaa keetiif boombii taatee bar ijoollee sababaa keetiif minishaa cittee bar ijoollee sirraa barata mana keessaa guddifni osoo ati uffata hayaa godhatteetiin hin kabaatu taate osoo ati ammalleetiin waan gaarii dubbattee ammootiin mana keessa jaarsaa bareeddee ala keessa tolfatteetiin akkaataa shari'aatti deemte ilmoon teellee sirraa baratti ilmoon maal haa taatu tuun taneerumiin maal haa taatu maal sirraa baratan hayaan hin jiru kun sheekaa jalaa goruun hin jiru karatti yoo dhufan abboo garana xiqqoo saalfatuun hin jiru zamana gamaalitti deemne eessatti deemne jechaa uf laala kanaaf ammoo wanni kun yoo baay'ateetiin hin
جد ربي ولين ندايا كناف سنتي بويا أبوان رسول ربي سنين جد فردا نوتي سنتي جسنة ما ليف ليفي قيان سنين سنوان كان سنتي ما معذرة إلى ربنا ربي كأنتي أما اللي أزريه ما تشوف جد وياك يا ماما اتنين ما بير دربته ربي يون جئهم أما نمرتوا أما اللي تنين والله أفا قلبي جبنا ملء تك قلبي جبو قرين دبرتي كنا أجمل تنين اتهاو هنجالتاي سلاوان قوام أما اللي تنين منكر شريان جبتومي قلبي إساتين جبو ديسي هنجالتاي قرين مالي فمو هركان ديبسو ديسي شريان تنو منكر وان شريان جبتو أرجته أبوتنين هركان ديبسو يودت أبدي جتشان اتهاسي يودت أبدي أموتنين قلبي جبيان نمراك سنجرو ككنان ألا هو قلبي نجبين إيمان ويتون جرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام وان شريان سجبتو وان شريان ربي جبتو يو أرجته هركان ديبسي يودت أبدي أفانين يودت أبدي قلبي تجيبي سنين على إيمان نجرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام نتنجال الناي الرد قفناي وصوتي يلي كانت هاتي أجر أما